Ashama daawwattoonni Caffee Miidiyaa oduu Caffee Miidiyaa irraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Oduu wajjin ana Caaluu Guddisaati. Oduu dursuun hangafoota oduu. Waaldaalee hojii gamtaa adda addaatiif Komishinii Waaldaa Hojii Gamtaa Federaalaa beekamtii fi leenjii ga'umsaa mirkaneessuu kenneefii jira. Magaalaa Finfinneetti haga hammaatti lammiilee 55,886 leenjii koodarsii xumuruun waraqaa raagaa sadarkaa idil addunyaatti beekamtii qabu argachuu ibsame. Geejjibni galaanaa fi loojistikii Itoophiyaa baatiiwwan ja'an darbanii keessa birrii miliyoona 9.3 ol bu'aa argachuusaa ifoomse. Abbaan shamarree jalqaba torban kana magaalaa Finfinneetti duute Qananii Addunyaa intala koof haqni akka argamuun barbaada jechuun dubbatani. Gareen TPLF kan Dr. Darbatsiyooniin durfamu dursaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa mootummaa federaalaa irraa deeggarsa gaafachuu isaanii balaaleffateera. Amma oduu bal'inaatiin waaldaalee hojii gamtaa adda addaatiif Komishinii Waaldaa Hojii Gamtaa Federaalaa beekamtii fi leenjii ga'umsaa mirkaneessuu kenneefii jira. Bal'ina oduu kana akka taanutti kan qindeessite Masarat Baqqalaatiin. Waaldaalee hojii gamtaa adda addaatiif Komishiniin Waaldaa Hojii Gamtaa Federaalaa beekamtii fi leenjii ga'umsa mirkaneessuu kenneefii jira. Komishiniin Hojii Gamtaa Itoophiyaatti itti aanaan Komishineraa obbo Abdii Mohammad waltajjii irratti argamuun ergaa kan dabarsan yoo ta'u, Waaldaa Hojii Gamtaa Federaalaa xumura gaarii galmeessuun moodeela ta'anii bahuun kan irraa eegamu ta'uu eeruun biyya keenya adeemsa jijjiiramaa keessatti dorgomaa ta'anii bahuun dhimma dorgommii hin qabne jedhan. Gama biraan hojii gaggeessituun ga'umsa murteessu komishinichaa adde Balaayinash Gaaromaa gama isaaniin waldaa hojii gamtaa shoora itti fufiinsa akka bahatu fayyadamummaa miseensotaa akka mirkaneessan lammiilee hojii dhabaniif hojii akka uumanii fi ce'umsa gara indastiriitti taasifamuuf shoora isaanii akka bahan gochaalee garagaraa taasisuun dhimma seektara waldaa hojii gamtaa hundaa irraa eegamuudha kan jedhan yoo ta'u, kana milkeessuun kan dandeenyus sanadoota ga'umsa waldaalee hojii gamtaa mirkaneessan irratti hubannoo gahaa uumuu yoo danda'ame ta'umsa xiyyeeffannoon kennamee akka hojjetan ibsanii jiru. Xumura irratti sirna badhaasaa fi beekamtii kan gaggeeffame yoo ta'u, waldaa dargoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hojiilee hojjechaa turee fi madaallii hojii persentii 92.8 fiduudhaan waraqaa ragaa kennameefii jira. Kana ilaalchisuun pirezidaantiin waldaa obbo Sanyii Dashuu cimsinee hojjechuu keenyan beekamtiin kan nuuf kennameedha. Fuuldurattis hojii kanneen dura turan caalaa cimsinee hojjechuudhaaf nu kakaasa jedhanii jiru. Geejjibni galaanaa fi loojistikii Itoophiyaa baatiiwwan ja'an darban keessa birrii biliyoona 9.3 ol bu'aa argachuusaa beeksise. Bal'inni oduu kana akka taanutti qindaa'eera. Geejjibni galaanaa fi loojistikii Itoophiyaa birrii miliyoona 9.3 bu'aa argachuu isaa ifoomse. Geejjibni galaanaa fi loojistikii Itoophiyaa baatiiwwan ja'an darban keessa birrii miliyoona 9.3 ol bu'aa argachuusaa beeksise. Hojii raawwachiisaa olaanaa itti aanaa investimentii holdingii Itoophiyaa Habtaamuu Ayila Mikaa'el dabalatee hooggantoonni olaanoo dhaabbatichaa tajaajila geejjiba galaanaa fi loojistikii Itoophiyaa daawwataniiru. Dhaabbatichi galii fi daldala alaa biyyattii guddisuu keessatti gumaacha olaanaa baachaa jiraachuu itti gaafatamaan qajeelcha guddina biizinasii geejjiba galaanaa fi loojistikii Itoophiyaa Biraanee Garba Igzaabeer himaniiru. Geejjibni galaanaa fi loojistikii Itoophiyaa bu'aawwan oomishaalee waarshaa maashinoota xixiqqaa fi maashinoota gurguddaa konkolaataa galteewwan ijaarsaa fi fe'umsaawwan garaagaraa galaanarraa geejjibsiisuun tajaajila loojistikii guutuu kennaa jiraachuu dubbataniiru. Baatiiwwan ja'an darban keessa tajaajila fe'umsaa ala ergii fi alaa galchitoonii miliyoona 3.9 kennuu eeraniiru. Galii birrii miliyoona 44.1 argachuuf kan karoorfatan birrii miliyoona 46 argachuu isaanis ifoomsaniiru. Galiin kunis kan bara darbee yoo wal bira qabamee madaalamu parsentaa 99 caalmaa qabaachuu TOI'n gabaaseera. Dhaabbatichi bu'aa birrii miliyoona 6 argachuuf karoorfate birrii miliyoona 9.3 argachuu isaas ifoomseera. Magaalaa Finfinneetti hagammaatti lammiilee 55,886 leenjii koodarsii xumuruun waraqaa raagaa sadarkaalee idil addunyaatti beekamtii qabu argachuun ibsame. Bal'inni oduu kana akka taanutti qindaa'eera.
Magaala Finfinneetti agammaatti lammiileen 55,000 fi 886 leenjii koodarsii xumuruun waraqaa raagaa sadarkaa idil addunyaatti beekamtii qabu argachuu hoogganaan biiroo infoormeeshinii fi misooma teekinooloojii magaala Finfinnee Injiinar Salamoon Amaaree ibsanii. Leenjiin kun xiinxala daataa Androidii hubannoo namtolchee fi Pirogiraamingii irratti kan xiyyeeffatu ta'uu ibsameera. Ji'a adoolessaa darbe keessa ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahimad sagantaa leenjii koodarotaa miliyoona 5 eegalchiisuu isaanii ni yaadatama. Sagantaa kanaan bara 2017 aga bara 2019tti koodarota miliyoona 5 oomishuuf akeekamee hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Finfinneetti waggoota 3 keessatti lammiilee 3,000 leenjisuuf karoorri qabame hojiitti galamuu isaa hoogganaan biiroo infoormeeshinii fi misooma teekinooloojii magaalichaa Injiinar Salamoon Amaaree himaniiru. Bara baajataa 2017 kanatti leenjiftoota 75,000 eebbisiisuuf tattaaffiin taasifamaa jiraachuus himani. Leenjiin kun saayinsii daataa Androidii hubannoo namtolchee fi pirogiraamingii irratti kan xiyyeeffatu ta'uu ibsaniiru. Finfinneetti agammaa damee pirogiraamingii irratti namoota 40,000 ol, xiinxala daataa irratti 51,000 ol, Androidii irratti 49,000, hubannoo namtolchee irratti 18,489 leenjifachaa akka jiranis himani. Gareen TPLF kan Dr. Darbatsiyooniin durfamu dursaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa mootummaa federaalaa irraa deeggarsa gaafachuu isaanii balaaleffatanii. Bal'ina oduu kanaatiif Abdii Yamaana. Gareen TPLF kan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu dursaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kataan obbo Geetaachoo Raddaa mootummaa federaalaa irraa deeggarsa gaafachuu isaanii balaaleffateeti jira. Gareen TPLF kan murtee ajajoonni waraanaa dhorkamuu isaanii morme adeemsichi kan waliigaltee Pirooteriyaa cabseera jedhe ibsa roobii baaseen. Kanaaf waamichi mootummaan obbo Geetaachoon durfamu kallattii fi alkallattiin qaama sadaffaa Tigraay keessatti gidduu akka seenuuf dhiyeesse gantummaa biyyaa ifatti kan mul'atu waan ta'eef waliigaltee Pirooteriyaas balaaf waan saaxiluuf guutummaa guutuutti fudhataman qabu jedha ibsichi. Bulchiinsi yeroo Tigraay kan waliigaltee Pirooteriyaa sadaasa bara 2022 mallattaa'een kan hundeeffame yoo ta'u aleellaa namoota nagaa irratti raawwatamuuf naannicha diiguun raawwatamu kaasuun gargaarsa mootummaa giddugalaa gaafate. Haa ta'u malee TPLF sochiin heeraa fi olaantummaa seeraa humnoota nageenya Tigraayin eegalame kan adeemsa waliigaltee nagaa Pirooteriyaa kabaju malee kadiigu mitii jechuun falmu. Ibsi biiroon kominikeeshinii bulchiinsa yeroo naannichaa roobii baase akka ibsutti waliigalteen Pirooteriyaa cabsaa akka jiru yoo ta'u mootummaan deebi'ee walitti bu'iinsa keessa akka seenu sodaa qabaa jedha. Mootummaan federaalaa warri maqaa humna nageenyaatiin socho'an ergamtoota garee duubatti hafuu fi yakkamaa ta'uu akkasumas uummataaf bulchiinsa yeroo Tigraay kan bakka hin buune ta'uu hubachuu qabaa jedha ibsichi. Obbo Geetaachoon garee Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu kanaan namoota nagaa mormii dhageessisan irrattis tarkaanfii fudhachuu himatan. Guyyaa kibxataa Adii Gudoomii fi kutaalee magaalaa Maqalee garaagaraa keessatti namoonni hedduun madaa'uu obbo Geetaachoon toora Tiwiitarii isaanii irratti ibsanii ture. Waajjiraaleen mootummaa magaalaa Teembeeniif naannawaa isheetti argaman guyyaa roobii bitootessa 12 bara 2025 akka lakkoofsa Awurooppaatti marfamaniiru. Kutaan waraana 33 jedhamuun beekamu gaafa kibxataa galgal magaalattii kaseene yoo ta'u waldhabdee deebi'ee ka'ee akka ture maddeen BBC Tigirifaatti himaniitii jiru. Lolli waggoota lamaaf hooggantoota Tigraayiif mootummaa giddu galeessaa gidduutti geggeeffamaa ture. Waggoota lama dura Afrikaa Kibbaatti waliigaltee dhukaasa dhaabuun xumurame. Waliigaltee Pirooteriyaa hordofuun mootummaan federaalaa bulchiinsa yeroo Tigraay hundeesse. Haa ta'u malee hooggansa TPLF gidduutti garaagarummaan uumamuu jalqabe. Boodarraa hammaachuun lamatti gargar bahan. Ajajoonni olaanoo waraana Tigraay bulchiinsi yeroo naannichaa waliigaltee Pirooteriyaatiin hundeeffame itti gaafatamummaa isaa sirnaan bahuu dadhabuu isaatiin haaromfamuu akka qabu gaafatan. Hooggansa dadhabaa waan ta'eef bakka bu'uuf murteessinee jedhanii ture. Murteen kunis bulchiinsa yeroo naannichaa biratti akka yaalii fonqolcha mootummaatti ilaalame. Aga ammaattis ajajaan adda kibbaa Meejor Jeneraal Yohaannis Waldagoorgis, ajajaa addaa kaaba ba'aa Meejor Jeneraal Maashoo Bayyanaa fi ajajaa addaa lixaa Birgaadeer Jeneraal Migbaay Haayilaay hojiirra ari'an. Dabalataanis itti gaafatamaan biiroo nageenyaaf tasgabbii naannichaa Jeneraal Fisaa Kidaanuu Fantaa kibxatatti gaafatamummaa isaaniirraa kaafamuu isaanii maddeen mootummaa ni mul'isu. Jeneraalonni kunneen hedduun isaanii obbo Geetaachoo Raddaa dabalatee qondaaltonni mootummaa naannichaa
mootummaa federaalaa waliin hidhata cimaa qabu jechuun himachuun aangoo akka gadhiisaniif duula taasisaa turan. Haa ta'u malee gareen TPLF kan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu murtee ajajoota olaanoo hojiirraa dhorkuu fudhataman qabu jechuun kuffisee jira. Ergaa akka lakkoofsa Itoophiyaa amajjii 15 2017 irraa kaasee ajajoonni humna nageenya naannichaa ta'an naannicha keessatti bulchiinsa bakka adda addaa irratti xiyyeeffachuun tarkaanfii fudhachuu eegaluu isaanii bulchiinsi yeroo Tigraay himeera. Roobii irraa eegalee ammoo hooggansi bulchiinsa yeroo to'annaa jala oolaa jiraachuu himeetii jira. Abbaan shamarree jalqaba torban kana magaalaa Finfinneetti duutee Qananii Addunyaa intala koof haqni akka argamuun barbaada jechuun dubbatanii bal'ina oduu kana akka taanutti qindaa'ee jira. Abbaan shamarree Qananii Addunyaa intala koof haqni akka argamuun barbaada jechuun dubbatanii moodeela akkasumas beeksisa aartii garaagaraa dalaguun kan beekamtu Qananii Addunyaa kaadhimaa aartistii Andu'aalam Gosaati. Abbaan ishii obbo Addunyaa Waaqoo intala isaanii amala gaarii qabdi jechuun du'a isheen gadduu BBC'tti himanii. Aartistii Andu'aalam Gosaa du'a kaadhimaa isaa shamarree Qananii Addunyaan wal qabatee qorannoof barbaadame gara buufata poolisii jiraachuun isaa himameera. Moodeelingii akkasumas aartii garaa hojjechuun kan beekamtu Qananii Addunyaa du'uun ishii erga odeeffamee booddee namoonni gadda isaanitti dhaga'ame miidiyaa hawaasaa isaanii gubbaa irratti ifoomsaa turani. Miinjee aartistii Andu'aalam Gosaa kan ta'e Lalisaa Indiriis guyyaa dhaloota ishii kabajuuf sagantaa suura ka'uu gaggeessaa turte bakka Andu'aalam jirutti jechuunis dubbatama. Lalisaan itti dabaluun maal akka ishiin taates qorannootu godhamaa jira jechuunis BBC'tti dubbate. Qananiin kan duute lafa barii jalaa sa'aatii 11 ta'uuf yeroo jedhutti mana jireenya isaanii gamoo 5ffaa irratti kuftee ta'uu kan himu Lalisaan kan lafaa ishii kaases Andu'aalamii fi maatii ishii ta'uus himeera. Hordoftoonni fi daawwattoonni Caffee Miidiyaa oduun Caffee Miidiyaa irraa qabannee isiniif dhiyaanne kan gammaatti caqasaa turtanii qophiilee Caffee Miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.